bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu hordoftoota televezyiinii makaana Yesuus akkam jirtu. Sagantaa keenya sagantaa dhuga ba'umsaa kunoo amma eegalee jira. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya torban darbeerraa akkasiin eebbifamtan yookiis immoo barnoota gaarii akkasiin argattan abdii guddaa qabna. Har'a immoo kutaa lammaffaasaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Tole luba takka eebbifamaa galatoomaa jecha dhuga ba'umsa keessan torban darbeerraa waan baay'eerraa arganneerra jedheetanii yaada. Mee egaa gara gooftaa dhuftaniitu fudhattaniitu amma amantaniitu dhugaa ta'uusaas bartaniitu waaqa dhugaa ta'uusaas mee sana booda akkam ture akkamitti fuftanii akkamitti immoo mana gooftaa keessatti guddattan kan jedhu. Egaan eebbifamechaa daree amma gaa gooftaa argadheera gooftaa kana yemmuun argadhu akka kaleessaan rakkisne dhugaan sadafee naa gale guyyuma namani sana kadhata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bartootaaf kadhate biyya lafaa keessa jirtu biyya lafaa keessatti akkasin gargaaramtanuuf siniifan kadhadha jedhe sanan dubbise siin jedheera. Isa booddee lallaba ta'uunsaa amma ergan cimeenaa galaa yommusuman eegalee jechuudha lallaban kaleessa reettiin ture har'a oolaadha. Wanti waamamneefis immoo reettota barbaaduuf kan jedhu ture gaafa sana kan hin jalaa dubbise. Ittaansuudhaanii guyyaa sadaffaa isaatti hojii guddaan jalqabe amanuun koos oduun saganda keessa guute san booda iddumanitti gooftaan natti mul'ate san samii banee jechuudha. Samii saaqee achas nama fakkaate natti mul'ate sana idduma sanama akka carraa ta'e iddoo xeefiyan qotadheedha waan ta'eefi achitu hin jiru gurbaan tasfaa Abrahaa kan jedhamu tokko wallooyyeedha. Iddoo sanatti dhufeetiyyuu naasofsisuu eegala. Ani ammuma gaafa namanu ammuma hafuura qulqulluun guutamee naman jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ija koon argee naman jechuudha. Harka isaatii wanti dhangala'uu mala natti sodaatiin. Dhiiga isaatiin dhiqee. Warratti sodaattu kana biraa humni si dabarsu sii kennamaa jedheeti. Afaan Yesuusii waa danaa galame kun. Kanaafuu waa Yesuus kana gaafa ammuma maneen amma eegale isa booda achitti akkuma ati amantaa keerraa deebitedhe namni sun yookaan dargaggoon sun baay'ee aare. Isa booddee baay'ee jajabinaan waa'ee gooftaa Yesuus hin dubbadhe. Waa'ee gooftaa Yesuus gaafa hin dubbadhu gajara natti gadhiise. Gajara isaa gaafa natti gadhiisu laphee koo kana keessaa amantoonni hin muramu jedhee hin shakkuun. Ala sana amantoonni hin murame jedhee gonkumaa lapheen koo hin shakku. Isa booda gajarri kun gaafa natti darbatamu dhugaan sitti himaa fuula koo duratti sirbaa ooleetu akkas godhatee roqomaa ooleet isa booddee gara isaatti deebi'e. Kun yaada namaatiin dhugaa fakkaachuu dhiisuu danda'a kana garuu ija koon hin arge. Gara isaatti gaafa deebi'u inni jalaa baqataa gajarri duukaa isaa fiiga. Isa booddee akkuma ta'ettu jalaa ba'ee isa booddeetti fufee lolli utuma innuu ana malee naannoo ji'a tokko akkuma ta'een baay'ee faarfannaa natti buuse nan faarfadhaa hal nan boo'aa faarfannaan tokko laatamuu jalqabe halkan guutuu akka faarfadhetti suman dhaga'e namni si barsiisu garuu hin jiru gandicha keessa namni tokko qofti Dinqaa Bishuraa kan jedhamu ture biyya sana keessa inni immoo dadhabee biyya lafaatti nama deebi'eedha. Immoo sana jechuudha. Isa booddee baay'ee kadhannaa akkuma nama amantaa keessa turetti itti fufne gooliin adda addaa ka'uu jalqabe eegalee mana nama tokkotti isaan argadhe kan akka argatan himuun jalqabe karaa bira dhaabbadhee dubbachuun jalqabe baay'ee natti tole natti mi'aaye jireenyi keessi koo hin ife. Isa booddee gurbaan yookaan hiriyyaan koo tokko
Biraanuu Shafarraa kan jedhamu baay'ee dhukkubsate. Utuun dhukkubsatiin dura iddoo yabaloo iddoo dhamu jira. Iddoo sana midhaan masnoo wayii qonnee gara sana deemaa ture. Isa booddee san faarfachaa deemu kana natti kolfe. Yookaan na akkeessee natti qoose. Waan baay'ee naan jechuu yaalee isa booddee homaan jedhu keessi koo baay'ee eegamaa ture waan ta'eef yommuu bukkee darbu bira darbu isa booddee dhukkubsate. Gaafa dhukkubsateedhu baay'ee du'aaf jireenya gidduu ta'e. Ooyyaan kafanaa bitamee saaxiniin illee bitamee isa booda amannee naannoo ji'a lama ta'an irrammaa numti maatii dhumti kun fiigaa dhanne gaafa dhannu armeen tokko naannoo sana turanii mucaan isaanii ijoolleen isaanii biyya biraarra gara hawaasaa kana faarra amantii turani waa'ee amantii beeku isaan gara ortoo turanii gaafa nuti Biraanuu Shifarraa kana kadhachuu deemnu du'aatti maqaa fuutuu ijoollee maqaa Yesuus maaliif balleessitu maal ijoollee koo du'eeraa minne dhanii kadhatanii dhugumatti du'eera. Isa booddee innanne waan si dhubu keessaa akka ammaa miti gaa iddoo dhoqqee waaqayyoochi garaa akkanuu laafuu fi iddoo oolaan itti hidhamtu iddoo akkasii filannee dhannee jilbeeffannee akka waan waaqayyo salaalee jechuudha. Waaqayyo keessa laale jedhamu barannee isa booddee kadhannee boonye ilkaan isaa walii dheeraa firri iddoo adda addaatti waamameera. Waaqayyo safaysee isarraan kan ka'e namoonni baay'een ni amananii itti fufee namoonni baay'ee amanuu jalqabanii hojii waaqayyo gaafa sana jalqabe itti fufee ani baay'ee nan dubbifadha gati ta'eef kitaabatti isheen sitti ibsan abboomii kurnan isheen baradhee haraa keessaa argadhee dubbisisan isuma immoo barsiisuun jalqabe isa booddeetu kanaan jirru ministiriin dhufe nan darbe gara godinaatti gaafan darbu akka carraa ta'e faqqadee abarraa namni jedhamu tokko ortoo gara lubummaatti nama darbu ka'e daaqonni amaneera an maskiidaa amaneera biyya aanaa bachoo jedhamtu sana keessa barsiisa Zakkaariyaas amma gara gooftaa deemaniiru hin jiranii biyya lafaa kanarra nama baay'ee gatii na wajjin baaseedha akkas jedhanii tokko lubarraa tokko luba ortoo ta'uu kan ka'e tokko sheekii ta'uu kan ka'e gooftaan argateeraati barsiisaa kan jedhu xalayaa barre gabaabduu tokko barreessanii gara mattuutti nuu kennanii harkumaan jechuudha. Nama beekan jechuudha. Akka carraa ta'e isaanis Qees Girmaa Tafarraatiif kan barreessanii ala sana wangeelaawudha. Amma Finfinnee kana jiru Qees Girmaa Tafarraa. Gaafa naquu akka fiigetti gibbii sineedii sanan galee waldaa warra wangeelaa kanas mattu jechuudha. Gaafa galuu hojjetaa wangeelaa isumatti barreeffame sana Girmaa kan jedhamu sadiidha. Girmaa Zawudee, Girmaa Tafarraa, Qees Girmaa Bayyanee, ala sana immoo wangeelaawii Girmaadha amma Qees Girmaa Tafarraa jedhaman immoo garuu isuma barsiisaan sun itti barreessitti walitti baane isaanin fuudhanii laalanii anaan barumsa nama reeffamanuuf kennamu na barsiisuu jalqabanii isa booddeeni gaaffiin gaafadhaa nan jarjaraa baay'ee ariifadheetan dubbadha waa'ee wangeelaa isa booddee waamaniitiyyuu gaaffiif deebii naa godhan. Atamantee ganteetiyyuu itti deebite moo reefuma amantee dhuftanii yemmuu na gaafatanu Qees Girmaa Tafarraa ani ammuma namaan hin jedhee atas taa'uun qabdudhanii warra barumsa haaraa baratan sun ta'anii warra abboommiidhuma baratanii kennaa qulqulluu fudhatanutti na dabalanii achis baay'ee jabaadhee man darbe waggaadhuma isaatti irbaata gooftaatti dhiyaadhee tajaajila garuu guyyaadhuma namanii kaasee lakkaa'adhaan waaqayyos kan na lakkaa'u gaafa sanaayyuu isa booddee qormaanni baay'een tureera sana gidduutti mana jara keenyaatti afoosha yookaan immoo iddiriin jedhamu ibidda akka mana keenyaan fudhanne yoo duune akka nun awwaal murteen darbe isa booda baay'ee narratti ka'ameera tolaanis gaafatameera jaalalaan akkan deebi'uu fi wanti baay'een ta'eera karaa hammeenyaatiin keessumattuu waan baay'een dhugaa ba'aa waan ta'eef tokkoonsaa
qofti yoo boqote nu gaadhame wanti baay'een ta'eera. Garuu ana hafuura jabinaatu keessa kootti dhangala'e waan ta'eef sodaa waanuma jedhame keessa koo waan hin turreef jajjabinaan keessa deemee dhugaa ba'an ture. Isa booddee immoo hin cime maatiin keenya, hin jabaate maatiin keenya. Gaafa jabaateedhu walumaa galatti ani gaa iskuuliin baradhaa torbaniin hin gala sababii waaqeffannaa mana keenya. Isa booda akka carraa ta'e waan sudhibu manni keenya kan jijjiirame erga manneeyyu. Omaayyuu eebbiin turre jechuudha isa dura. Isa booda faarfannaa baay'ee cimsine gaafa faarfannu milishaan dhufeera allama sadii nu qabuudhaafi. Gadi bahee jechuudha honneedhaan waaqa faarfachaa irra malee sirbaan jirru. Warri sirban iyyuu hin qabamne hin dhabne maaliif barbaadamnaa gaafan jedhu seeratti na dabarsanii baay'ee himanii irratti banamee isa booddee mana barumsaan naqa xalayaan gaafan dhufa mana barumsaan naqa kana gidduutti deddeebi'eeras waamame yaa'u deebuma kanan kenne homaa ta'uu hin dandeenye. Haa ta'uti isa booddee gamaan rakkinni guddaanii biyya naannoo sana waldaan aanaa bachoo iddoo dhamtu qofa keessa gatii waldaan xiqqoon tokko jirti. Wangeelaawiin baratee bahee barsiisu hin jiru. Rakkina gurguddaa ture. Anammoo waaqayyo humnaan na hidhachiisee na kaaseera. Haa ta'uti isa booddee mattuu iddoo dhamu kanatti gaa barumsa kana barachuun eegalee isan baradhe kana maalan godhaa hundee mukaatti hin deebi'ee dhaqee nama barsiisa. Warra manan sana jechuudha. Mana namaatti xuruna waggaa kan jedhamu mana isaaniitti hin barsiisa. Naannoo shayii iddoo jedhamutti immoo muka jalatti hin barsiisa. Isan baradhe sana jimaata irraa dhufee nan barsiisan ture. Yaa'u achiin hin baradhaa isan baradhee dhufe sana immoo dhaqee hin barsiisa. Utuma harkasa hojiin koo kun cimaa waaqayyoo cimsaa dhufe. Utuunuma waldaan dhaqinaan hin jedhin waaqayyo gara lubbuu haaraatti gara warra badaniitti na ergee socho'uun jalqabe. Seenaa maatii keenyas waaqayyo akkuma manneen nurraa cabsee abaarsa. Murtoon afooshaan nurratti murtaa'e sun kan si dhibu keessaa guyyaa Idaar Mikaayilii waan jedhamu wayirraa faallaasaa jechuudha. Gaafa iddiriin manatti hin jaarinaa jedhamu guyyaa sanarraa kacarraa daboo kadhatanii amantoonni biyya fagoo jiranu namni kudhan wayii dhufanii mana araatti maazanii jechuudha. Kifkiffaata waan jedhamu guyyaa tokkotti ijaaranii guutuu wanti jedhamurraa gombisanii bara farsoon dhugamu waan hojjetamuu hin dandeenye jechuudha. Mana bareedaatti ijaaranii guyyaa tokkoon xumuranii ajaa'iba jedhamee mana keenya irratti waamuu jalqabe. Achumaan itti fufee tajaajillis itti fufee afur waaqa hojjechuun itti fufee qoromsi itti fufee arjitamuunis itti fufee garuu guddinni akkuma sanaan itti fufaa deeme seenaan maatii kootii seenaan koo jijjiiramuunis akkuma kanaan itti fufaa deeme. Baay'ee namatti tola. Egaa yeroo qormaanni jiru ba'uunis immoo yookiis immoo qormaaticha mo'achuunis immoo ittuu nama bisheessa jedhama mitiire kana namatti agarsiisa baay'ee namatti tola. Mee egaa ammasin lubadha. Gara lubummaa kanaatti yookiis immoo barnoota lubaa fudhachuu kanatti immoo akkamitti dhuftame? Egaan akkuma jalqaba sii kaasee ani baruman mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baradhullee tajaajilaanii mana qulqulleessuu daldhaa dhaqanii ijaaruu dhukkubsataaf dhaqanii kadhachuu hospitaalatti deddeebi'uu waan akkasiitiin jalqaba kanan ka'e. Waldaan jalqaba ani keessatti dhaqee gooftaa kana waaqeffachuu jalqabe. Aanaa bachoo keessatti argamtu na hubachuu hin dandeenye jalqaba. Karaa sanaadhaan waan baay'ee isaan guutame kana akka fudhee dhufetti baasuudhaaf rakkina qormaata gurguddaa ture. Maaliif jechuun ani reefuma namanas waan ta'eef waaqayyo immoo amma ka'ee amma akkas hin hojjeta kan jedhu shakkiin namatti waan dhufuufi qormaata gurguddaa karaa kanaadha kan dabarse. Godina irratti waldaa guddaa maqaan Yesuus sanatti achitti abboomiin baradhee isa booddee
kutaa kudhan gaafan xumuru yoomin biyya isa iyyeessa biyya isa tajaajilaadhaanis hiyyeessa isa fooniinis hiyyeessa kana keessa bu'ee tajaajila kana galmaan ga'a kan jedhudha barachaa kana yaadu abjuun koo jechuudha nan sooma baay'ee soomeen kadhadha jimaata irraa dhufa amma sanbataa immoo xataatti tajaajila kana namni na hubatu garuu tokko iyyuu hin turre maaliifi abboonni amantii warra gurguddaan luboon mattuu irratti hafanii ani immoo kiiloomeetirii 18 ol deemeen dhufa isa kana immoo namni si duukaa deemee si ilaalu hin jiru jechuudha kanaaf iyyuu kanarraa kan ka'e keessumattuu zarihuun kabbadee kan jedhamu fugoo saardoo biyya jedhamu keessatti kan argamu mucaan isaa boqottee maasii isaa keessattidha kan awwaalanii geessineessiin awwaalluudhani isa booddee zarihuun kabbadee kana yoomin qaqqabee tajaajila kan jedhu yooman xumura barumsa kan jedhudha eebuun koo barumsa sana gaafan xumuru akkuma jedhe nan deeme gargaaruun jalqabe kan si dhibu warra boqqolloo korkodanii wajjin korkodaatan tiraaktiin kennaa isa booddee barsiisaa tokko gaafan argadhu isa wajjin utuu waa'ee qaqqabsiisa hojii wangeelaa hin baratin afur qulqulluun dabarse fakkeenyaaf ati barsiistuudha utaate dhufeensi wajjin wal baraa kanan baranne maturee kana umtuu na barsee miti nagaansi wajjin uumaa sagalee waliin kaasu isa booddee nama dhufu sana firan godhadha isa booddee suutadhee kamitti akka naman kamitti akka fay yesuus akkamitti fayyisaa akka ta'e itti man ture hidhameera iddoo sanatti fugoo saardoo iddoo dhamtu kanatti isa booddee hojii sana ittan fufee akka carraa ta'e luba Ameerikaasaa kan jedhamu saba pirispeeterii nama hojjetu wajjin wal barree nama biyya sana keessatti hojii qaqqabsiisa wangeelaa hojjetu jedhanii barbaadu jarrachi gatii waliin barreef anas baadiyyaa keessa noola jarrachi irra jiru asii immoo information yookiin odeeffannoo an ka'uu kana namitti himu jiru maaliifi nama kanaaf maluudhamee waan yaadamnee fi namitti himu jiru akkuma carraa ta'ee akkan silasii kaasee barsa Zakkaariyaas kan jedhamu kuni namni waaqayyo kaase tokko jira biyya keenya keessa muslima ture muslimaan Huseenii takkaa jedhamee waamamaa tuusa argattan jedhanii qeessa maarii kana tokko jechuudha isa booddee na waamanii hojii kana gaa hojjechaa man jiran tuufee jechuudha akka hojjetaa qacaramaatti hojjedha of kenne jechuudha rakkinnoo jiraate illee natti mul'atu waan ta'eef isa booddee nan naqee naasofsiisanii ija isaas dhufanii ilaalanii isa boodaa qaqqabsiisa hojii wangeelaa irratti ramadame tumma nama macaafa qulqulluun galee qaqqabsiisa siluma jira waan ta'eef an naqee qalbii diddirrachiisee dhufanii cuuphu nan barsiisaa dhufanii kennaa qulqulluudhaaf eebbisu isa booddee lubni amaareen kuniif qeesma xooraasaan jedhaman kun ta'anii walii wajjin marjatanii isaanii wajjin kan hojjetanus jechuudha horeeni pirispeetarii barachuu akkan qabu murteessanii hojii waaqayyo hojjete ilaalanii isa booddee carraa barsiifadhaa jedhu darrii pirispeetar mariidha waldaa waan hin taaneef waldaa bachootiif kennu jechuudha waldaa bachootii gaafa kennanu waldaan kun na simachuu hin dandeenye ammas jechuun akkan baradhuu fi fedha isaanii turre kanarraa kan ka'ee waajjirri pirispeetarii kun ofuma isaatii baasii mata isaatiin mana macaafa qulqulluu na galchee waggaa tokko baradhee eebbifamee yommuu ba'u waggaa lammeetti fufuu qabda kan jedhu naa kaasanii waggaa lammeef yommuu itti fufuu luba taata lubummaadhaaf yaadamtee tanaan jedhanii ani sa dhugaa dubbachoo ta'e lubummaa yaadeen beeku maqaan wangeelaa jedhamu baay'ee natti tola kanarraa kan ka'e gaaffii tokkoon gaafee kun rakkina hin qabu naan jedhanii isa booddee waggaa lama baradhee luba ta'een eebbifamee ba'ee waaqayyo na gargaaree simboonaa ta'e ittiin hojjechuun jalqabee waldaa baay'ees naan hundeesse waaqayyo sakkii tubbii gara giinoo gara fugoo saardoo warra kaan fakkeenyaaf bakkee sakkii tubbii iddoo dhamu kana
ganda bakkee sadhamu kana gostaa iddoo sadhamu kana huma kootii jechuudha fuma koos socho'e akkuma nama beekaa tokkotti waaqayyo beekaa na godhee namallee itti kadhachaa baasii barbaachisaa ta'e utuun ba'aa tokko waldaa kiristaanaatti hin ta'in anuma duukaa ta'ee dhaqee waaqayyo hundeesse jechuudha amma jajjaboo waldaa cimtuu taatee jirti jechuudha kan biraa immoo gara warra soomii kana waldaa naannoo sana irraan immoo deemee jajjabeessuudhaani waaqayyo humna naa ta'e nama seenaa keessatti waamu keessaa tokko na godhee jira jechuudha karaa sanaanis iddoo sana irratti ammoo hojjetoonni wangeelaa ka'anii jiru bifa kanaan inni luba ta'e. Maqaa waaqayyoo egaa akkamitti akkasin dhuftanii baay'ee nama dhibaa waaqayyo ijoollummaa keessanitti sin argatee akkamitti akkan isinitti fayyadame egaa hojii wangeelaa dhaabbatus nagee sin jedhamu garuu amma ta'e isa hawwitan sana waldootii dhaabuudhaan ta'e amantoota baay'ee gara gooftaatti fiduudhaanis ta'e waaqayyo sin gargaaree galmaan gaattaniitu jedheetaniin hawwii keessan amma tokko nanaman egaa akkamitti gara asii dhufuu dandeessan gara Finfinnee. Baay'ee gaariidha. Ani achi yemmuun ture aanaa bachoo irra taa'een hojii qaqqabsiisa wangeelaa kana hojjedha. Haa ta'u malee waaqayyo yeroo baay'ee natti dubbata ture. Finfinneen jaalloon. Warri barbaadan al takka wal bukkee darba. An baadiyyaa sana keessa deemee ammallee dhugaa ba'uudha. Ammallee barsiisuudha. Haa ta'u malee waaqayyoo waldaa baay'ee gaddite tokko waldaa baay'ee boosse tokko achan si geessa nama immoo dhabee miti kaakuudhaan si geessaa cufaan siin banaa warra bo'an sanarraa ilmaan siin na qaydhin attaasaa ture iddoo isaan beekuun waldaa baay'ee na gaafataniiru biyyuma deemee tajaajilutti keessa koon jiru yeroo baay'ees dabarseera achumarra taa'ee ija godhachuutti ijatta nama malee ba'u sadhamu kana baay'ee rakkinni gurguddaa waan jiruuf sodaadhaan ture fooniin isa boodee waaqayyoo tuma dubbatu nama 12 ol manatti natti erge gosa dhumaa jechuudha. Manatti natti erge iddoo sanaaf amma nyaannan si keessa kaa'e kana booddee rakkina guddaadha waaqayyoo na kabajeera jechuudha achitti mana mataa kootiitti hangalaa mattuu irratti jechuudha mana ijaarradhee. Manichi sun iyyuu immoo waaqa tolfamaa natti ta'e jechuudha malee biyyoodhumaan kan ijaarame yoo ta'e iyyuu mana mataa kootiiti bal'aadha. Gara Finfinnee immoo gaafa dhuftu namoonni mana akkamitti akka jiraatan beekta. Kanarraa kan ka'e maaltu na rakkisee wangeelaa lallabaan jira jedhee namani waaqayyo garuu hin dide. Isa booddee ammasii wayi kaayeen kadhe fedha keenni ta'ee gaafan deemu mana kiraayii kaffaluun qabu. Lammata waamicha argadheera fiigee ba'uun qabu. Kanaafuu xalayaan qaama asina hojjechiisaa jirutti naafa dhufu. Malee cal jedhee ba'uun qabu dheetan kadhadhe waaqayyooni. Akkuman jedhee gubaa'ee bal'aa irratti isa dhumaa waldaan baay'ee na gaafattee tun qoraa yeroo inni itti gaafatamteertu sun hundumtuu kan kee miti. Isa ammasii bilbilamuudha kan kee waaqayyo dubbate. Sheelii iddoo dhabu tokko gaafan ga'u iddoo nama tajaajilu kanarraa maanguddoon naa bilbilanii isa booddee haasa'uu jalqabnee keessa koos hin guute nan dhufee nan tajaajile akka ija foon kanaan gaafa laaltu iddoo cimaa iddoo wanti baay'ee lollitti baay'ate lola baay'ee irraa kan ka'e namoonni baay'ee walitti dhiisanii deemanii tajaajiltoonni baay'een illee gaafataman ishee kan hin jenneedha ani garuu ammas nan kadhe waaqayyo ofuma isaatii immoo isa raajotaan dubbatuun ala anumaan natti dubbate gaafan dhufu maal akkan hojjedhu akkamitti akkanaan hojjetu hundumaa natti haasa'e waaqayyoof galatu amma dhufuun koo waggaa 2 fi ji'a 4 qabadheera. Kana gidduutti buufata waldaa tokko banee nama 50 ta'eera iddoon sun. Buufata waldaa illee banee jechuudha. Warri waldaa keessaa sunis baay'een isaanii deebi'anii warri fagaatan deebi'anii warri wal lolan araaramanii tajaajiltoonni kan lallaban kan faarfatan kan geggeessan ba'anii ija natti godhee haala gaariidhaan hin deemaa jira akkasitti dhagara kana kan hin dhufesin jechuudha.
tola. Waaqayyo isin buusurraa isinitti uffisee gaarummaa isaatiin isin gargaaree waan baay'ee isin hojjechaa akka jirudha kan isin naa ibsitanii. Namni mudannoon dhabu. Mudannoo isin yaadattan namaaf barnoota ta'uu danda'a jettanii yaadda yoo jiraate. Mudannoo nama mudate keessaa al tokko sooriddoo jedhamutti ifama isa soorituun sitti himin dura na waamaniitu na teessanii amantaa kana oodhiste jedhaniitu mana iddoo isaan beeku na agarsiisanii mattuu irratti jechuudha kun immoo bachoo miti. Mana kana sii binnee sii kennina. Lammata irratti immoo mucaa baay'ee bareeddu tokko ilaa see kanarrii maqaa ishee dha'anii ishee si fuusisna. Kanaafuu mana bareedaa kana mucaa bareedduu kana sii kennina yoo dhiste maal ta'a amantaa yoo dhiste maal ta'a naani umtuu isa naa jijjiiruu hin danda'u jedheen waan si dhibu keessaa guyyaa gaafa sanaa Maatius boqonnaan afur gaafas afur qulqulluun naa lallabee naa eegi yommuu sana reef nama na jechuudha. Kun mudannoo koo tokkodha. Meegaa immoo tarii dhumarratti ergaa isin dabarsuu barbaadan kana tafettanii kan isin yaadda yoo jiraate carraa isiniif ni kenna. Ergaan dabarsuu barbaadu dhufaatii koorraa kaasee Waaqayyoo nama waama. Gaafa yommuu nama waamu daafanii deebi'uu laatan eebbatu nama argata. Tarii televezyiinii kana kan ilaalaa jiranii amantaa akkan kaleessa keessa ture keessa kan jiran. Ani gooftaan na waamee mallattoo adda addaatiin dinqii guddaadhaan na waamee yeroo koo yoo xiqqate utuu ni namani waggaa 5 hin gube. Yeroo isaanii akka hin gubne. Yesus Kristos gooftaa akka ta'e quraana irratti illee barreeffamee jira. Allah qalmatullah Isa ruhallah. Allah Rabb qalmatullah sagalee Rabbi Isa ruhallah. Isaan immoo ru'ii Rabbii ta'e quraanni immararsiifate. Kana suuraa Maryam 19 irrattis suuraa Maryam 19:34 irrattis barreeffamee jira. Barreeffamee jira. Kanaafi yeroo isaanii akka hin gubne Yesus Kristos karaa dhugaa jireenya akka ta'e quraana irrattis macaafa qulqulluu irrattis barreeffamee jira. Karaan dhugaan jireenyi Yesus Kristos malee hin jiru. Itti dabaluudhaan lubbuu dhiphachaartu kana qaqqabuudhaaf akka keenya kaleessaa haalli tunuu qabin bira ga'uudhaaf tajaajiltoonni of qopheessuun hidhachuun kadhannaadhaan dubbii waaqaa isa dhugaa ta'een baay'ee barbaachisaadha. Yoo akkas ta'e Waaqayyo daangaa keenya hin bal'isa kan jedhu ergaa guddaan qaba. Tole egaan luba takka asitti argamtanii waan Waaqayyo isiniif godhe baay'ee keessaa ishee yartuu ishee asitti namoota barnoota ta'a kan jettanii yaadan keessaa asitti argamtanii waan nu qooddaniif guddaan isin galateeffadha. Maqaa daawwattoota keenyaan eebbifamaa jechuun barbaada. Galatoomaa isinillee waan kabajanii naaf firtaniif Waaqayyo isin eebbisu. Egaan daawwattoota keenya turtii nuti luba takka wajjin taasisneen akkasiin eebbifamtan abdii guddaa qabna. Egaan sagantaa keenya asuma irratti goolabna. Kan isin faana ture Daraartuu Bushaa akkasumas immoo ogeessota kaameraa keenya Abdii Dassaalanyii fi Kennaa Qajeelaa waliin ta'uun akkasuma immoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun turre hamma torbaniitti torban kun kan jaalalaa kan eebbaa isiniif haa ta'u jecha nagaan.